Namoonni baay'een jireenya isaanii jijjiiruudhaaf akkasumas immoo waan yaadan tokko bira ga'uudhaaf baay'ee dhama'u akkasumas carraaqqii guddaa godhu. Garuu immoo milkaa'insa isaanii fi dhamaata isaanii wal bira qabne yoo ilaalle baay'ee garaagarummaa guddaa qaba. Sababni guddaan kun ta'uufis immoo wanti nuti irratti dhamaanu akkaataa nuti wanticha irratti dhamaanuu fi yeroon nuti fudhannee irratti dhamaanu baay'ee murteessaadha jechuudha. Barreessaan biyya Ameerikaa Steven Covey jedhamu kitaaba isaa The 7 Habits of Highly Effective People jedhamu keessatti wantoota kana haala gaariidhaan nuuf ibsaa jechuudha. Covey wantoota kana quadrantii afuritti yookaan immoo iddoo afuritti qoodudhaan nuuf kaa'a jechuudha. Inni jalqabaa urgent and important wanta atattamaa fi wanta barbaachisaa ta'e jechuudha. Inni lammaffaan immoo not urgent and important san jechuun immoo wanta atattamaa hin taane wanta nun ariifachisne garuu immoo wanta barbaachisaa ta'e jechuudha. Inni sadaffaan immoo urgent and not important san jechuun wanta dirqama ammatti gochuu qabnu wanta atattamaa fi garuu immoo wanta barbaachisaa hin taane. Inni arfaffaan not important and not urgent. Inni arfaffaa jiru kun baay'ee barbaachisaas miti akkasumas immoo wanta amma gochuu qabnu yookaan waan ariifachiisaa miti jechuudha. Kanaafiyyuu quadrantiiwwan kana arfan isaaniitiyyuu dhiibbaa isaan jireenya keenya keessatti qaban tokkoon isaaniitiin waliin ilaala jechuudha. Aga dhumaatti yoo viidiyoo kana ilaaltan wanti naan amma isinitti himuuf deemu kun jireenya keessan keessatti dhiibbaa wayii akka uumu abdiin qabaa. Aga dhuma viidiyoo kanatti nu waliin tura. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kana warra dhuftan immoo chaanaalii kana subscribe gochuun eegala. Akkasumas iddoo like jettutti boodaan like godhaa. Hiriyoota keessaniifis immoo share gochuudhaan viidiyoo keenya yaa jalqabnu gara viidiyoo keenyaatti. Quadrantiin inni jalqabaa important and urgent wanta barbaachisaa fi wanta atattamaan gochuu qabnu jechuudha. Sadarkaa barataatti yoon isiniif ibsee barataan tokko wanta atattamaan gochuu qabuu fi wanta yeroo isaatti baay'ee barbaachisaa ta'e fakkeenyaaf qormaatota garaagaraa fi yeroo isaatti dubbisuu assaayimentii garaagaraatiif wantoota garaagaraa hojjechuun kun waan salphaa waan barataarraa yeroo isaatti eegamudha jechuudha. Ati hojjetaa mootummaa yoo taate dhaabbata hojjettu keessatti wanti atattamaan gochuu qabdu akkasumas immoo wanta ati dirqamaan gochuu qabdu quadrantii kana keessa jira jechuudha. Gabaabumatti wanti nuti gochaa keenya keessatti atattamaan gochuu qabnu akkasumas immoo barbaachisaa nuuf ta'e quadrantii kana keessatti ramannaa jechuudha. Akka Steven Covey nuun jedhutti gochaawwan quadrantii kana keessatti goonu baay'een isaanii yeroo irra jiru nu fayyaduu danda'u yookaan immoo wanta gochaa jiru saniif baay'ee nu fayyaduu danda'u jedha. Garuu immoo xiyyeeffannaan keenya quadrantii kana qofarratti yoo ta'e jireenya keenya borii keessatti akkasumas immoo guddina keenya borii yaadne itti deemaa jiru keessatti dhiibbaan inni qabu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Garuu immoo gochaawwan quadrantii kana keessatti hojjetamu hunda isaaniitiif xiyyeeffannaa gochuu qabnu murteessaadha. Garuu immoo xiyyeeffannaa keenya guutuu asirratti dhiisuu hin qabnu jedha jechuudha. Quadrantiin inni lammaffaan namoonni baay'een baay'eetti fayyadamanii akkasumas immoo namoonni jireenya isaaniitti milkaa'aniiru namoonni successful people jennee maqaa isaanii waamamaa oollu jireenya isaanii keessatti kan itti gargaaraman quadrantiin lammaffaadha jechuudha. Innis immoo urgent and important gochaan as keessatti ta'uu gochaa ariifachiisaa miti garuu immoo gochaa importantidha yookaan baay'ee barbaachisaa ta'edha jechuudha. Gochaan kun gochaarra nu muddu ta'uu dhiisuu danda'a akkasumas gochaarra nu ariifachiisu ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu immoo jireenya keenya borii keessatti wanta nuti boritti yaadnee deemnu kam keessattiyyuu baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. Kanaafiyyuu nutis kan irratti xiyyeeffannaa gochuu qabnu quadrantii kana irratti jechuudha. Wantoota baay'ee ariifataa hin taane yookaan immoo nu ariifachisne garuu immoo baay'ee barbaachisaa ta'an kan irratti baay'ee xiyyeeffannaa gochuu qabna jechuudha. Wantoonni as keessatti ta'an baay'een isaanii of ijaaraa deemuu ta'uu danda'a. Mul'ata boruu birangaa jettee yaadde tokkoof tattaaffinatti gootu quadrantii kana keessatti wantoota ta'anidha jechuudha. Fakkeenyaaf namni qaama isaa ijaaruu barbaadu tokko har'a dirqama isaa miti yookaan immoo waan isa ariifachiisu hin qabu jechuudha. Yeroo baay'ee qaama keenya ijaaruun gaaffii kan nutti uumudha. Maaliif wanti kun baay'ee arjantii miti yookaan dirqama har'a gochuu qabnu miti garuu immoo waan barbaachisaadha jechuudha. Guyyaatti ofitti gaabbuun keenya waan hin hafneef jechuudha. Yeroo baay'ee gaabbiin kan inni dhufu namoonni baay'een quadrantii kana tuffatanii bira darbuurraan kan kennu jedha jechuudha Steven Covey. Kanaafiyyuu namni jireenya isaa jijjiiruudhaaf xiyyeeffannaa guddaa kan inni gochuu qabu quadrantii kanarratti wanta dirqama har'a gochuu hin qabne garuu immoo jireenya keetiif baay'ee barbaachisaa ta'edha jechuudha. Quadrantiin sadaffaan immoo urgent and not important dha jedha. San jechuun wanta si ariifachiisu yookaan immoo wanta atattamaan gochuu qabdudha garuu immoo waan barbaachisaa miti. Jireenya kee irratti dhiibbaa guddaa fiduu dhiisuu danda'a jedha. Fakkeenya fudhadhee yoon siif ibse gochaalee guyyaa keessatti gootu notifiikeeshinii karaa bilbila keetii si galuu ta'uu danda'a. Akkasumas immoo wantoota xixiqqoo kallattii garaagaraatiin karaa namaatti dhufu baay'ee isaa atattamaan deebisuudhaaf ariifachuu dandeessa garuu immoo jireenya kee irratti dhiibbaa fiduu dhiisuu danda'a jechuudha.
Kun yeroo baay'ee namaaf oo'u, namatti dhiyaachuu waan akkasiitiin wal qabachuu danda'a. Fakkeenya kan biraa fudhadhee yoon siif hime wanta dhaloonni keenya baay'een bara kanatti miidhaman walitti dhufeenya baay'ina namootaa faana uumanii deemu. Akkasumas wantoota garaagaraa uumanii deemuun kwaadiraantii kana keessatti ramaduu dandeenya jechuudha. Wanti kun yeroodhaaf baay'ee waan si ariifachiisu, waan muddamaa wanta jedhichatti gochuu qabdu sitti fakkaachuu danda'a. Garuu immoo jireenya kee keessatti dhiibbaa wayii, barbaachisummaa wayii fiduu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma kwaadiraantii isa jalqabaa waan kana bisullee yoo baattan xiyyeeffannaan keessan kanarra ta'uu hin qabu jechuudha. Quadrantii inni arfaffaan immoo haan urgent and haan important jedha. Kuni wanta ariifachiisaas miti, akkasumas immoo wanta barbaachisaas miti jechuudha. Quadrantiin kun fakkeenya garaagaraa fudhadhee isiniif ibsuu danda'a jechuudha. Inni kun akkasumaan sooshaal miidiyaa irraa waan siif fayyadne, wantoota faayidaa siif hin qabne garaagaraa fayyadamaa oolu, wantoota jireenya kee irratti bu'aa qaba jettee yaadne, wantoota jireenya kee irratti faayidaa qaba jettee yaadne wantoota garaagaraa tokko tokko lallaalaa deemuun kun quadrantii kana keessatti ramaduu dandeenya jechuudha. Gochaaleen quadrantii kana keessatti baay'een isaanii kan akkasumaan yeroo nama jalaa gubanii fi jireenya namaa irratti dhiibbaa guddaa fidaa deemanidha jechuudha. Kanaafuu quadrantii kana gonkumaa isaayyuu raawwachuu hin qabdu jechuudha. Sooshaal miidiyaa irratti akkasumaan saatii kee gubuu, iddoo argamuu hin malletti argamtee nagumaan yeroo kee qisaasessuu fi wantoota sin barbaachisan irratti xiyyeeffannaa garaagaraa gochuun quadrantii kana keessatti ramadamaa jechuudha. Namoonni baay'een quadrantii tokkoffaa, sadaffaa fi arfaffaa keessa jireenya isaanii gaggeeffatu jedha. Akkasumas immoo gochaalee quadrantiiwwan kana keessa ta'uu godhuu jedha. Garuu namoonni milkaa'an, namoonni jireenya isaaniitti milkaa'anii fi wantoota gochuu barbaadan irra gaanii milkaa'aniiru jedhaman quadrantii lammaffaa fayyadamuu jedha. Kanaafuu yoo jireenya keetti milkaa'uudhaaf wantoota yaadda'oo yookaan wanta keessa kee jiru tokko milkeessuudhaaf quadrantii lammaffaa irratti xiyyeeffadhu. Wantoota baay'ee irra ariifachiisoo ta'an garuu barbaachisoo hin taane irratti xiyyeeffachuurra wanta irra sin muddine, wanta irra ariifachiisaa hin taane garuu boru baay'ee barbaachisaa ta'an jireenya kee irratti dhiibbaa qabanii fi boru deebitee akka ittiin gaabbineef quadrantii lammaffaa irratti xiyyeeffannaa godhii jedha. Focus on important things before they become urgent. Wantoota barbaachisoo irratti xiyyeeffadhu. Otoo isaan gara wantoota attamaatti hin jijjiiramin jechuudha. Wanta irra yeroo qaba boruun godha jettee yaaddu garuu barbaachisaa ta'an boru wantoota atattamaa yookaan wantoota arjentii ta'anii siif dhufuun isaanii waan hin hafneef jechuudha. Kanaafuu viidiyoon keenya irraa akkas fakkaata. Aga ammaatti yoo jirtan viidiyochi isinitti toleera, viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan akkasumas warri sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa, hiriyoota keessaniifis immoo sheer godhaa. Yaada kallattii kamiin qabdan immoo toora yaadaa yookaan immoo koomentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Amma viidiyoo kan biraatiin walitti deebinutti iddoo jirtan hundumaatti nagaan naaf ta'a.